urjii ol ka'e urjii waan ana dhiiftee deemi. Si wajjin rakkannaan baay'ee isaa tokkoof jechi. Aasaan kee guyyaa tokko boqonnaa naaf kenneen beeku. Yoomuu nama guddaa taataati garuu boonsa. Guddinaa fi gaarummaa qaboodhaa dhiisne. Nuti ammeenyaan beekamne waan ta'eef ammeenyuu keenyaan itti fufuu iyyuu. Namni boonsa obboleessa isaa jooree halkaniif guyyaa jireenya isaa gara fuulduraa milkeeffachuuf jedhee jooruu irratti hammeenya akkasii gochuu hin qabu. Walitti dhuftanii wajjin nyaachuun keessan wajjin dhuguun keessan hin oolu gaaf tokko waaqa waamina araaran jaalalaan gammachuudhaan fiddu. Michicha kadhattanii himata kana akka dhiisu gochuu qofaadha. Yoo inni tole jedhe ammaaf kutaa seera barattootaatti hin dabarsine waan ta'eef iyyuu hafuu danda'a. wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatuun argine deebine facaane. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada plan. Doctor, maal inni fayyaan si maal sin fakkaata wanti wayyaa sin fakkaata doctor waan jiru natti hima. Tole amma rakkoon urjiirra beekni namoota yeroo baay'ee saayikilii oofan irratti yookaan motor saayikilii oofan irratti rakkoon akkanaaf ni mudata. Rakkooleen yeroo mudatanitti kabattalatti ajjeesu jiraachuu danda'a. Kan immoo turuu danda'u. Sa'aan 24-48 keessatti kan immoo yeroo dheeraadhaaf hirra turu jiraachuu danda'a yookaan miidhaa yeroo dheeraatti fidu jiraachuu danda'a. Amma battala kutan sanitti namoonni motor saayikilii oofan rakkoolee garaagaraatti isaantu mudata. Kan mataa kaasee hanga miila ga'uutti jechuudha. Rakkoon ishiirra gahee rakkoo karaa mataa ta'uu danda'a. Amma kan jennee fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kuftu sanitti battala kuftu sanitti sammuun keenya buqqee mataa keessaa asii achi socho'a. Maalidhaa? Deceleration acceleration force kan jedhamu jira. Battala kufnutti deceleration fi acceleration forces waan jiruuf sun concussion kan jedhamutti nu fidaa jechuudha. Yookaan immoo sammuun keenya miidhaa concussion jedhamutu irra. Battala kufesanitti namni tokko of wallaalaa kabiraa mooyyuu waan san dura ta'e ni irraanfataa jechuudha. Kuni maali? Sa'aatii 24 haga sa'aatii 48 keessatti namni sun of baruu danda'a. Garuu tarii tokko concussion kun yeroo dheeraadhaaf mallattooleen mul'atanii jiru. Namni sun yoo of baresse jechuudha.
kuni maal jedhama post concussion syndrome kan jedhamu ni jira. Post concussion syndrome fakkeenyaaf ka akka mataa dhukkubbii ka akka dachee marumii kan akka sodaa rakkoo hirriba irratti ga'u kan biraan booyyuu sammuun keenya cituu danda'a. Sammuun keenya yeroo citutti maaltu mul'ata? Dhiiguun jiraachuu danda'a. Nervoonni tokko tokko hubamuu danda'u sammuu keenya keessatti. Doktor, an faayinaanshaali wanni godhe yoo jiraate eessallee dhattee yaalamtee akka urjiin bakka duriitti naa deebitu barbaada. Please doktor, wanni mata hunda natti hima. Wanni an godhe yoo jiraate adaraa keessan doktor na gargaara. An urjiin bakka duriitti akkasiin deebitu fayyaa isii akka argattu barbaada doktor. Kanuma qofa na gargaara please doktor. Ati wanti gootu jiru nutis maali wanti baay'een kan eegamu nurraayi. Ati garuu tasgabbaa'uu qabda. Nuti waan jiruun isin gargaarra. Ammaaf do'aan ishiidhaaf bittullee baay'ee hin jiru. Garuu yoo jiraates homaa rakkoo hin jiru siif himna. Nutis hamma humna keenya waan dalagamuu qabu, waan isin gargaaruu qabu siin gargaarra. Ka urjiin amma saa 24 hanga 48 keessatti of baruullee dandeessi jenneetti yaanna. Suni harka rabbiitti jira waan ta'eef homaa godhuu hin dandeenyu. Kanaafuu ati immoo hin jeeqamini. Inni guddaan harka rabbiitti jira jechuudha. Tole doktor, yoo dandeenya waan dandeessaniin akka na hordoftaniin barbaada. Adaraa keessan waan humna keessanii olii doon taane akka dandeettanii na hordofa. Wanni biraa kan godhu jiraate immoo yeroo kamiyyuu sa'a kamiyyuu natti maati. Urjiin akka ofii duriitti deebituun barbaada. Yaa ta'u homaa rakkoon hin jiru. Nutis kuni dalagaa keenya waan ta'eef wanna jiru hundumaanuu si gargaarra, isiis ni gargaarra. Homaa miti. Dhufuu keetiif galatoon. Nama jaalatanii itti haaru malee hin jibbanii. Miti? Maaliin beektuu reeti kana? Dhimmicha akkam goote natti? Dhimma maali? Tilmaamuu dandeessa. Na yaaddeettaa jechuudha. Tilmaamni keellee gaarii ture. Garuu dhimma sana akkam goote? Dhimma maaliiti? Waa'ee maalii haasa'aa nagalaan jiru? Boonsaa. Namni si duukaa osoo obsa guddaa qabaachuu qaba garuu. Dhimma qaboo akkam gooteen siin jechaa jira. Ganama galgala waa'ee dhuma qabooti. An dhimma qaboo maal akkan godhu barbaadde? Seerri qabateera. Kanaaf dhimmicha seerraa xumuru. Anaan ganama galgala nan dhiphisin. Kanaaf jetteeti qo'annaa koorraan na waamte. Sa'a qo'annaa keessa jalaa gubuu kootiif ifama guddaa. Garuu kan kee sa'aatii tokkotu gubate. Kan saa waggaa tokko gubachuu deema. Yaadi malee maal taateeti? Dhimma isaati kaa gubatu. Balleessaa hojjeteef adabamuuf jira. Adabbii isaa kana immoo seerri iyyuu na deeggara akka adabamu. Kuni amala isaa jijjiirratee ba'a malee wanti biraan jiru. Yakka eenyu akka dalage atis beektaa anis beeka. Nirraanfatiin. Maal atu waan irra isaa amantaa mi? Ani mana akkas jedheera. Afaan koo keessaa kun beeraa boonsa. Amma sadhiisiti. Murtoo kee dhumaanatti mi'aan deema. Na dhageessaa iftu. Balleessaa hojjeteef adabamuu qaba. Kan immoo ana qofa miti seerri iyyuu na deeggara. Kanaaf murtoon koo dhumaa isa kana. Namni kamiyyuu balleessaa hojjetee balleessaa isaatiif adabamuu qaba. Kanaaf eenyuma qaboo keessa ta'e abbaa fedhe maan ta'an adabbii isaa fudhachuu qaba. Kana murtoon koo.
Maaltaa yoo birmaddu maalaatti fatime natti hima. Maal si godheen dhimma qabdu ana waliin xumuri. Isa waliin dhimma tokko iyyuu hin qabu. Si waliin garuu dhimma baay'ee hin qabu. Erga akkas ta'e dhimmi kee maal? Maal narraa barbaadame narraa natti hima. Osoon si jaaladhu anaan na dhiiftee deemtee si jaalatte. Kanaaf immoo keessi koo baay'ee madaadha. Anaaf qaboon hariiroo gaarii qabna malee isa jettu kana keessa waan tokko iyyuu hin seenne nuti. Mee dhiismi. Maalumaaf ani kanan sirraa barbaadu iftu. Jaalala isa durii akka wal jaalannu hin barbaadu. Sirraa jaalala qofan barbaada waan biraan barbaadu. Jaalala irraa barbaadda? Hiikkaamtu jaalalaa beektaa miti natti. Akkamitti jaalali doorsisaaf lolaan taa'ame natti himee boonsa. Maqamtu isaayyuu jaalalamti? Maarree kan kana duraa lola yoo ta'e dhiisneetu kana booda jaalala eegaluu dandeenya. Akkas taanaan dhimma qabuu wajjin qabduun xumurta jechuudha. Wanta sirraa barbaadu naa guuttee taanaan isa waliin wanti wal lolchiisu tokko iyyuu hin jiru. Dhimma isin irraa barbaaddu maal? Yeroo kee akka naaf kennitu nan barbaada. Akka ati na waliin bashannantu nan barbaada. Kana kaayyoon kun. Maal rakkoo qaba dheesu duukaan bashannanudha. Yeroo siin kenna. Atumti qaboo dhiisi malee yeroo sii kennu natti hin cimnaan. Sana taanaa walii galla. Amma reefu gara sarara gaariitti dhufaarta. Tolli hadee galatoon. Abdii uumamaa gochuu danda'a. Maal gochuun danda'ama jettati? Carraasitti inni eeguudha. Maal abdaan umallee bilbila naa kaase. Aanti maal maasaati qo'aasota? Ani kan naan galle kanarra akkas na godhee bilbilaan koo hin kaasne gurbaan kun bor gaafa fuudhumoo tasumayyuu sin beeku naan jechuufi. Aanti akkasin jedhamu. Laafis powerful. Powerful? Powerful maaliiti kun? Maatii irraa haadha irraa fira irraa argee baase kun salphinaaf dhufaatii malee maal isaati powerfulidha. Hinuman bilbila narraan kas kun isa daffaa ilaal kun waamaa jira. Deebisiitii yaaliif hin kaasa tarii hojiirra ta'e ta'uu danda'a. Hin dhoksiniif, hin looginiif, isa hin deggariin an deggarsa kee hin barbaadu anaanis nan deggariin. Maalan godhe? Maal jedheen deeggare? Atis nama hubadhu malee. Utuu beette anatti tuun ta'in itti dheekkamtee gorsachee deebisachuun kan sirra ture obboleessa keeti. Deebisuu jechuun maal jechuudha ante? Nama ol jaalate addaan baasuu jechuudha. Akkamitti yoo yaadde akkas naan jetta gaafa? Argita miti? Hunoo waamee cufe. Ati hojiirra jira jetta inni garuu talaa wajjin waan jiruuf kan inni bilbila koo hin kaasne. Se hojiin jira yoona. Kanaaf bilbila koo hin kaasu. Hin dhiisummoo deebisee yommuu bilbilaa fi hin dhiisu. Akka inni hin kaasneef dhiisuu ni taana.
kanarratti moomu keessi gaddisiise moo baanni afachoo fechu jalqabu ana waliin qoosaa akkasii keessa galuun qabdu turte ana garuu kan nariifu maaluma gooteef kan ishiin akkasitti sii falmitu siin beekuun duraa naan beektiin jalqabu dura si baruun ishee maal fayyada kanaaf kanatti intala nan jaaladhu sossobdeen harkaa baafatte inni akka itti yaadde anaan barbarumsa kanarraa na kutuu dandeessa malee ishee irraa adda baasuu nan dandeessu eeyyeeni dhuguma nan jaaladha ishiin guyyaa baay'ee waa tokko hariiroon nu gidduun jiru ettee kakachaa turte ati garuu akka jaalattu ifa gootee natti maarta sila akka isheen ifaaf ifatti sittintu barbaadde ati jaalalli bari'a bakkeettaa haasaadhaan miti hojiidhaan agarsiifama akkasiimi turi hojiidhaanis sittan agarsiisa kunoo na tuffateera tuffiin kana caalee maaltu jira narratti cufe akka turiitti yaadu hojiirra jira ta'a akka hojii qabu beektanii taate hojiinsaa seemmanna koo jeexxeef nagaa koo diidde kunuunsuudhaan ala hojii maalii qaba kunoo na tuffatee bilbila narratti cufe Simbo ammas deebiseen bilbila har'a kaasuu baannaan achuma naqa hinuma naqa aanti atis dubbiin guddisii maaliif salphistee laaltu Simbo kanan dhabaa jiru ilma kootiin tokkicha koo kara deemtuun eenyummaan see eessaa dhuftee siin beekamne na duraa fudhachaa jirti tokkicha koo ilma koo dhabaa jira ala koo narraa citeen bilbilan kaasne jechuun dhabdeessa jechuu miti maaliif hin hubattu aanti maaloo akkas gootee ofiin dhuphisiin hubadhee obseen dadhabe as nagee dhaloo fi dhabuu caalaamma wanti nama nuffisiisu jira gaafa deessa sii gala har'a sii hin galu si hubachuu dhabeetiin jaalaluma abdiidhaaf qabatu akkasii godhu garuu tasgabbaa'i akkana taanaan dhabda barisas dhabuuf deemaa jirtu jiraattuu dhabee maal ijaajjiitti jiraa koo ilma koo bareedaa koo kana fakkaattu gadhee kara deemtuun harkaa fudhatte jiraatti ilmoo ofii dhabuu jaalaa kan nama madeessu hin jiru siif hin galu doona bira dhaabbattee naan mormitu boleessa keetuu gorsitee deebifattee osii bayyaddoo lamman keenya dhabdu hijjannoo mataa kootii fudhachuudhaaf murteesseera sana booda siifan dhiisaan inni dhimma keeti 50 murteessuu dandeessa baratti lubbuun barataa akka salphaatti guyyaa guyyaatti du'aa jiru kana keessa waggaa tokkoof mana barnootaa irraati ari'amuun waan tokko yoo miti anaaf barataa rakkinaan akka keetti barataa jiru kana miidhu lakki miidhu waaw konfidensiin keenyatti toleera ana kan na dhibu maaf akkas fakkeessita garuu maaf fakkeessuu yaalta anumaayyuu fakkeessini barati kan waan injifatte sitti fakkaate iyyuu sobaanidha malee anaafati waan ittiin garaagartaane baay'ee sin qaba so waan injifatteetti maalumaaf waan injifadheera keessattuu immoo dubbiin ammaa kun anaaf furmaata naaf fidee dhufa baraan kanan dhaabadhee si taasaayiru fi yaadaan waliif gallaa jedheen haasaadhaan mari'anne jedheen malee karaatti deemsisana deemuu wallaalee miti maaf yaal ture yaalika ani barumsaaf an dhufe anoo maaliif an ba'e maal sitti fakkaata hoggaana laaf isa kunoo dubbachaa jirtas iyyuu maaliif akka baate hello hello maali abdii koo maaliif bilbila naan kaastu harame deebisee si bilbila hojiirra jira amma maaliif bilbila narratti cufta ana haadha kee irratti bilbila cufuun sirriidha abdii hojiirra jira harame deebisee si bilbilaa jedhu narratti maali maal taate ilmoo koo omaan taane anumaan taane deebisee si bilbila jedhee bar balaa tokkoon na mudateeti harme amma maal na duraa taate maaltu ta'e anaa miti eenyuu dharee maaliif natti himtu okay urjiidha urjiidha maaltu si dhibbisee ree
Kanaaf jettee bilbila haadha keerratti cuftaare. Maaltu wajjin si dhibbisiree? Ergiiseen qe'ee koo dhuftee miti kan qe'een koo nagaa dhabee jee qabe. Qe'ee koo qe'ee gaddaa kan goote urjii miti. Dhiiseen dhuftu. Hin jedhamu akkas armu. Akkas hin jedhamu. Nan jedha gaa maal fidde ammas dabaleen jedha. Chumatti gatii naaf kottu ilmoo koo. Maal? Abdi? Isimmoo? Maalumaafuu yaaddeen ishii wajjin walii galleerra waan hundaa haasofnee xumurre. Anis dubbii kee akkan dhiisu isheenis immoo wanta ani barbaadu akkanaa guutu. Maal? Maal sitti himnee hin dhageenye naan jettaa? Ani waa'ee kee akkan dhiisu isheen immoo na waliin akka ciistu. Maal? Kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Gaafa ta'e haasa'uu wayyuu maalumaafuu yaaddeen balleessaa keetti isheen adabbii fudhachaa jirti. Kanarra immoo gaafa raawwate argita. Kanaaf baay'eedhuma yaaddeen jedhi oolmaa gaarii. Eessa jirta? Maali nagaamti moo? Nagaa kooti ana eessa jirta amma? Yaani manaan dormiin jira maaltu uumame? Kottu amma si barbaadani kottu. Eessa jirtaati? Karaa kaafee deeman irratti si eegaara. Tole rakkoon qabu nan dhufa. Urjiitu dhukkubsatee jira. Ana haadha isaarratti bilbila cufa kaa. Maaloo maal taateen maaltu mudate? Wanti barbaade yoo ishee mudate hoore hillima jettu kaa gaafa sana anis ilmi koos hin boqonnaa dhufee naan galu. Hin jedhamu maaloo wanti. Si maaltu hin jedhamu utuu balaa si irra ga'e kanaa anaaf addarra naa baate anaafis tokkicha koo ilma kootiifis boqonnaadha. Antee nama dhibamee hospitaala jiruun akkas jedhama garuu. Dhugaan jedhamu. Nama? Isheetu namaa? Isa immoo geessaati yaalchifadhaa ka haqee wajjin fuudhii biyya alaatti geessitanii maaliif hin yaalchifattarree? Antee atamma oduma yaaduma abdiyyuu nubati wantuma kana hunda deemuu qabdaa kana hunda jechuu qabdaa. Kanuma mee kan dhumaa naafa godhu ka intallumti kun kanumaa ilma koorraa adda naafa baasu ka. Simboo. Kanumaan isa dhumaa ta'e ilma koo bilisa naafa baasu rabbi. Karaa namarra deemartu kun garuu abdiidhaan hanga dhumaatti adda si kutuun oolaan ta'e. Baay'een gadda akkasitti yaada jedhee yaadeen beeku. Gadditee fi haqii duddatti baadhu mana yaalaarra naannessiif ka. Ani ilmoon dhabee siifeessaa sii gala. Atiin gadditee fi ani jaajjiittan du'e.